Waliigalteen Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Tarkiitti waliif mallatteessan maaliif ija shakkiin ilaalamu? Itoophiyaa fi Soomaaliyaan maal irratti waliif galan? Somaaliilaand waa'ee waliigaltee maal yaaddi kan jedhu dhimma namoota hedduutti gaafii ta'edha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deelii dhimma kanarratti odeeffannoo garaagaraa walitti qabanneerra hanga xumuraatti akka nu waliin turtan jecha chaanaala afaan keessaniin baname kana sabiskiraayib gochuun maatii akka taatan kabajaan isin gaafannaa nu wajjin tura. Mootummaan Somaaliilaand dhiyeenya filannoo mo'achuun aangoo qabate waliigalteen ministeerii muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud Tarkiitti taasisan ilaalchisuun ejjennoo isaa beeksise. Pireezidaantiin haaraa Somaaliilaand filataman Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi sirna kakuu raawwachuu magaalaa Hargeysaatti kamisa darbe muddee 12 2024 taasifameen aangoo fudhataniiru. Sirna aangoo walharkaa fuudhuu kanarratti dubbii himaa paartii pireezidaantii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi kan ta'an Mohammad Farah Abdii dhimma waliigaltee biyyoonni lamaan taasisan irratti ejjennoo mootummaa isaanii dubbataniiru. Waliigalticha ilaalchisee gama Somaaliilaandiin yaada jiru ilaalchisuun dubbii himaan kun akka dubbatanitti waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti Ankaraatti taasifame dhimma biyyoota lamaanii ta'uu fi Somaaliilaand biyya biraa waan taateef dhimmi kun kan ishee ilaallatu akka hin taane ibsaniiru. Kan mallatteessan biyyoota lamaanidha. Nuti Somaaliilaandidha. Biyyoonni obbolaan lamaan waliigaltee mallatteessanidha kan mallatteessan. Isaan waliin dubbatanii waliigaltee irra gahuun isaanii waan baratamedha. Kun nun ilaallatu jechuun dubbii himaan paartii biyya bulchaa jiru Waadaanii Mohammad Farah dubbataniiru. Dabalataan haala waliigaltee wal hubannoo mootummaan Somaaliilaand kanaan dura aangoo irra ture Itoophiyaa waliin mallatteessee irratti argamu ilaalchisee wayita dubbatanitti mootummaan haaraa reefu kan aangoo fudhate waan ta'eef yeroo fudhatee akka ilaaluu fi murteessus ibsaniiru. Reefu aangoo fudhachuu keenyaadha waliigaltee Itoophiyaa waliin taasifame hin ilaalle haa ta'u malee kan ilaallu ta'a. Kanaaf maal akka ta'u baruudhaaf eeguun nurra jira. Isaan booda murtee ni kennama jedhan dubbii himaan kun. Ulaa galaanaa kan hin qabne Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa argachuuf qabduuf deebii argachuuf carraaqqii taasisuun waggaa darbe waliigaltee Somaaliilaandiin waliin taasifteen alatti Somaaliyaa waliigaltee karaa itti gara galaanaatti darbuu dandeessu amansiisaa ta'ee fi itti fufiinsa qabu argachuudhaaf kan ishee dandeessu Ankaraatti mallatteessitee jirti. Kanaanis mootummaan Somaaliyaa walaba ta'e jalatti Itoophiyaan karaa ittiin gara ulaa galaanaa darbitu amansiisaaf itti fufiinsa qabatu argachuuf biyyoonni lamaan waliigaltee dandeessuu irra kan ga'an yoo ta'u waliigaltee kana hojiitti hiikuu ammoo ji'oota muraasa keessatti akka mallatteeffamus ibsameera. Waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti taasifamee fi isaan booda dhimma waliigaltee Somaaliilaand waliin taasifame irratti hanga ammaatti biyyoota lamaaniinuu ifatti kan jedhame hin jiru. Waliigalticha hordofuun ministeera Somaaliyaa Daawud Alees akka jedhanitti garuu waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliin mallatteessan guutumaa guututti kufaa ta'eera jedhanillee sanada Ankaraa irrattis ta'e gama dureewwaniitiin dhimma kanarratti kan eerame hin jiru. Daawud Alees garuu waliigaltee dureewwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa ilaalchisuun sanada tamsaasee eeruudhaan waliigalteen Somaaliilaand kan hafe ta'uu dubbatu. Ibsa bahee hubachuu irratti rakkoon akka jiru kan hubatamedha. Sanadichi dhimmoonni duraan turan hundi akka haqaman eereera. Kanaaf waliigalteen kanaan dura hin jiraatu jechuun ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa kun beeksisaniiru. Waliigaltee wal hubannoo amajjii 2024 Finfinneetti pireezidaantii duraanii Somaaliilaand Musee Bahee fi ministeera muummee Abiyyi Ahmad jidduutti haala fayyadama ulaa galaanaa irratti mallattaa'uunsaa ni beekama. Waliigaltichaan Somaaliilaand Itoophiyaadhaaf ulaa galaanaa tajaajila daldalaa fi humna galaanaatiif oolu kan kennite yoo ta'u deebii isaatiif ammoo Itoophiyaan Somaaliilaandiif akka biyyaatti beekamtii kenniti jedhamee ture. Waliigaltee kanas yeroo sanitti baatii tokko keessatti hojiirra akka oolfamu kan himame yoo ta'u sadarkaa irra gahee osoo hin baramin waggaa tokkoof yeroo itti dhiyaatetti amma waliigalteen gara Somaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti mallatteeffame kun dhufeera. Somaaliyaan waliigalteen Itoophiyaa Somaaliilaand kan qaama bulchiinsa kooti jettu waliin mallatteessuu ishee birmadummaa koo sarba jechuudhaan cimsitee mormaa kan turte yoo ta'u kana malees walitti dhufeenyi biyyoota lamaan gidduu ture laaffatuu bira darbuudhaan gara walitti bu'iinsaatti darbuu danda'a jedhamuun naannoo gaanfa Afrikaatti yaaddoo uumee ture. Waldhibdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti uumame hordofuunis Itoophiyaan waliin waldhibdee keessatti kan argamtu Masir dabalatee biyyoonni kaanis siyaasaa fi waraana Somaaliyaatiif deeggarsa taasisuuf waliigaltee irra ga'anii turan. Haalli kunis Somaaliyaa karaa biraatiin dirree waraanaa gochuudhaan gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbiin akka hin jiraanne gochuu danda'a jedhamuun yaaddoo uumee ture. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama waggaa tokkoof isaan gidduu adeemaa turee fi gaanfa Afrikaaf yaaddoo uumee furuuf walii galaniiru. Marii sa'aatii 8tiif jaarsummaa pireezidaantii Tarkiin Ankaraatti guyyaa roobii taasifameen Rasiib Xayyib Erdogaan waliigaltee seena qabeessa jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhibdee kan seenan
erga Itoophiyaan bulchiinsa Somaaliilaand kan Soomaaliyaan qaama kiyya jettuun waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessiteen boodaadha. Tarkiin ji'ootaaf ministiroota dhimma alaa biyyoota lamaan ofitti waamuun marsaa lamaaf marii taasiftus dhimmichi furmaata hin arganne ture. Amma immoo marsaa sadaffaan yeroo jalqabaaf bulchaan Itoophiyaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud bakka argamanitti waliigaluun dhaga'ameera. Dhaabbileen garaagaraa kanneen akka Gamtaa Afrikaa fi IGAD kan waliigaltee kana dinqisiifachuun gammachuu ibsataa jiran yoo ta'u, Gamtaan Afrikaa osoo hin turin akka hojiirra oolu jechuun dhaameera. Bulchitoonni lamaan marii sa'aatii 8 fudhatee booda waliigaltee irra gahamuu isaaniitu ibsame. Dureewwan lamaan gidduu mariin fuulaa fuulatti yoo taasifame jiraate garuu wanti beekamu hin jiru. Marii marsaa lamaan kana dura ministeeronni dhimma alaa taasisan qofaa qofaatti kan ture yoo ta'u, qabiyyee waliigaltee kana maali kan jedhu gama mootummaa Itoophiyaatiin ifatti ibsi bahee jiraachuu baatus gama Soomaaliyaan qabxiilee irratti waliigalan ministeerri dhimma alaa biyyattii ibseera. Erga waliigalteen raawwatamee booda dureewwan sadanuu miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Garaagarummaan xumurame kan jedhu yoo ta'u, jalqaba irratti pirezidaantiin Tarkii waliigalteen kun biyyoota lamaan gidduu nagaa fi tumsa fiduuf tarkaanfii jalqabaa akka ta'u abdachuu dubbataniiru. Ibsa kanarratti pirezidaantiin Tarkii fedhii Itoophiyaan karra ulaa galaanaa argachuuf qabdu ibsuun akka isheen argattu obboleessi kee Sheek Hasan deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisa jechuun ni amana jechuun dubbataniiru. Akka waliigaltee kanaan Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa jalatti ulaa galaanaa amansiisaa kan nageenya qabuu fi waarawaa ta'e akka argattu waliigaltee taasisuun akka hojjetan ibsameera. Akkaatuma kanaan biyyoonni lamaan ji'oota muraasa keessatti marii gaggeessanii xumuruun waliigalteef walitti dhufuuf waliigalaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mariin kun dhibdee biyyoota lamaan gidduu waggaa tokkoof adeemaa ture furuu isaa ibsaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf fedhiin isheen carraaqqii biyyoota ollaa irraallee kan fayyadudha. Fedhiin kun waltumsuun malee ija shakkiin ilaalamuu hin qabu jechuun dubbataniiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gama isaaniin waliigalteen Ankaraatti taasifame biyyoota lamaan gidduu garaagarummaa ture kan xumureedha jechuun dubbataniiru. Dureewwan Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa waliin hojjechuuf qophii ta'us ibsaniiru. Qabxiilee ijoo irratti waliigachuun jechuun kan ibsame yoo ta'u, biyyoonni lamaan jaarsummaan pirezidaantii Tarkiin dhimmoonni ijoo irratti waltaan labsii yookiin murtee Ankaraa sanada jedhu irratti ifa ta'eera. Waliigalteen gama dooktoreetii koominikeeshinii mootummaa Turkiin ifa ta'e kun dura aantummaan dhimma ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa fi Soomaaliyaa wal dhabsiisuu irratti xiyyeeffata. Akkasumas dhimma waraanaa Itoophiyaa Soomaaliyaa baatii amajjii dhufu eegalee ergama eegalu keessaa akka bahu ibsitee ilaalchisee qeeqa Soomaaliyaan kaastes hinsheeruu qaba. Dhimmoonni ijoo irratti waliigalan qofa dureewwan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa birmadummaa, walabummaa fi tokkummaa daangaa akkasumas yeroota idila addunyaa yoo inni akkasumas Gamtaa Afrikaa jalatti heeraman kabajuuf waliigalaniiru. Lammaffaa dhibdeewwanii fi dhimmoota falmisiisaa duubatti dhiisuun fuulduratti badhaadhina waloof hojjechuun waltumsuuf waliigalaniiru. Sadaffaa Soomaaliyaan aarsaa waraana Itoophiyaa Gamtaa Afrikaa jalatti biyya isheetti bobba'ee kanfaleef beekamtii ni kenniti. Afuraffaa tokkummaan daangaa Soomaaliyaa haala kabajeen Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa argachuun ishee faayidaa garaagaraa qabu biyyoonni lamaan beekamtii ni kennu. Shanaffaa biyyoonni lamaan qooda fudhannaa Tarkiin dhuma ji'a gurraandhalaa keessa dhimmoota teeknikaa irratti marii taasisuu kan eegalan yoo ta'u, kunis baatii 4 keessatti xumurama. Ja'affaa birmadummaan Soomaaliyaa jalatti Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa kan nageenya qabuu fi waarawaa akka argattu waliigaltee kiraa fi tooftaawwan daldalaa dandeessuu waliin ta'uun xumuruuf waliigalaniiru. Torbaffaa biyyoonni lamaan deeggarsa Tarkii simachuun hiikaa fi hojiirra oolmaa waliigaltee kanaan wal qabatee garaagartee uumuu gama Tarkiin marii fi karaa nagaa qabuun furuuf waliigalaniiru. Biyya uummata baay'ee qabattee ulaa galaanaa hin qabne kan taate Itoophiyaa fi bulchiinsa Somaaliilaand waggaa darbee ture waliigaltee ulaa galaanaa kan mallatteessan. Baatii tokko keessa hojiirra oola jedhamus hanga yoonaa hojiirra osoo hin ooliin hafuun isaa ni yaadatama. Booda kana Somaaliilaand keessatti filannoo haaraa taasifamee pirezidaantii Musee Bahii dorgomaa paartii mormituu mo'amuun isaanii ni yaadatama. Qabiyyee waliigaltee sanaas uummataaf ifa ta'uu baatus Itoophiyaan ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 dheeratuu fi daldala akkasumas humna galaanaaf tajaajilu akka argattu ibsamee ture. Faallaan immoo Itoophiyaan bulchiinsa Somaaliilaandiif beekamtii akka kennitu kan ibsame yoo ta'u, Soomaaliyaan waliigalteen kun birmadummaa kiyya sarba jechuun cimsitee mormiteera. Ambaasaadara Itoophiyaas ari'uun kan ishee Finfinneedhaa waamamuun isii ni yaadatama. Dhimma hidha haaromsaan dhibdee kan qabdu Masrii waliigaltee waraanaas mallatteessiteeri. Masrii fi Eertiraan wal ta'uun immoo walta'iinsa haaraa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Soomaaliyaan Itoophiyaa waliin
ta'anii mari'achuun jalqaba waliigalteen ulaa galaanaa adda cituu qaba jechuun haal-dureetti kan ibsaa turte yoo ta'u, sababa kanatti mariin marsaa lamaaf Tarkiittis taasifame fuulaa fuulatti osoo hin taane qofaa qofaan taasifamuun isaa ni yaadatama. Amma erga Itoophiyaa fi Somaaliyaan jaarsummaa Tarkii walii galuun isaanii ibsamee hiree waliigaltee ulaa galaanaa maal akka ta'u wanti beekamu hin jiru. Booda kana dura Turkiin biyyoota lamaan araarsuuf taasistu garuu bulchiinsa Somaalilaand yaaddoo akka ilaaltu ibsuun isaa ni yaadatama. Biyyoota lamaan waliin hariiroo jabaa kan qabdu Tarkiin gaanfa Afrikaatti humna siyaasaa irree cimsachaa jirtudha jechuun miidiyaaleen garaagaraa dubbataniiru.